keessatti hongeen bal'inaan yookiin ammoo roobni dhabamuun bal'inaan qabeenya uummanni keenya qabu hedduu isaa akka jalaa miidhe beekamaadha. Naannolee hongee bara kanaatiin miidhaman keessaa Arsiin Lixaa isa tokko. Arsiin Lixaa akka malee miidhamaatiin ture. Loon fixatee, maatiin dhumatee, rakkoon balaan mootummaan sun biraan dhaabbanne. Inni lammaffaan ammoo Boorana keessatti waan ta'aa ture agartanii jirtu. Oromoon hedduminaan dirmattanii fi jirtanii hedduu galatooma. Inni sadaffaan ammoo Karrayyuu ture. Karrayyuudhaaf illee dirmannaan hanka tokko goonee jirra. Inni amma dhumarratti yeroo ammaatti ammoo hammaatee to'annaa namaatiin ala bahaatiin jiru dhimma Baaleeti. Dhimmi Baalee akka malee hammaatee jira. We know that uummanni Oromoodhaa bara kana waa hedduu hojjetaas turtanii jirtu. Garuu ammoo dhugaa walitti himuudhaaf yoo taate I'm proud to be Oromo. Oromoo ta'uu kootti gammachuun natti dhagahamu, boonni natti dhagahamu waan xiqqaa miti. Namoonni tokko barreeffama isin asirra barreessitan nan argaa. Dhugaa dubbachuuf yoo taate uummata Oromoodhaa kan yoo itti lallabatan nama jalaa awwaatu, yoo sabni isaa rakkate ofii isaatii beela bulee saba isaa nyaachisu, yoo bishaan Baalee jechuun lafa yoo ati bishaan kadhattu lafti Arsii Baalee kuni namni bishaan dheeboteetiin yoo bishaan gaafataa turetti bishaan namatti kennuun teedha jedhamee aannantu namaa kennama. Iddoolee garaagaraa Oromoo keessatti lafoota ani itti dhaladhee guddadhe keessatti kennanii beeku kana. Gama dhiha Oromiyaallee yoo deemtan aadaan Baalee Arsii keessa jiru kun akkasumatti dhiha Oromiyaa jira. Gama Harargeellee yoo deemtan aadaan gama Arsii fi Baalee keessa jiru kun akkuma Ilullee akkanuma jira, Jimmaan akkana jira, Wallagga keessa akkana jira, Walloo keessa akkana jira. Tuulama keessa aadaan kun hanga keessummaan isaa rakkataan isaa quufuyyuu hin beeku. Manni Oromoodhaa yookiin keessummaan nama dhuftu keessummaan maanuu narraa quuftee waan jedhu kana hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaan. Waan ofii hin nyaanne keessummaa nyaachisa namni. Waan ofii hin dhugne waan gaarii guyyaa keessummaa jedhee ol kaayata. Naannoo kana keessatti fakkeenyaaf dubartiin daakuu daaktee daakuu awwaalattu qabdi guyyaa keessummaa guyyaa rakkoo jedhanii ol kaayatan. Dhadhaa ol kaayatan. Dhadhaa baasanii ol kaayatanii guyyaa galtee addaa guyyaa keessummaa bara rakkootiif jedhanii kaatan. Uummata santu amma waan harkaa qabu fixatee loon isaa hongeedhaan harkaa du'aa jira. Margi lafaa biqilu hin jiru. Namni waan ofii qabu hin jiru. Hedduu isaa hedduu rakkoo hamaa keessa jira. Rakkoo hamaa jechuudha. Kanaaf uummata rakkoo hamaa keessa amma yeroon uummata kana bira nuti itti dhaabbannu yeroon isaa amma. Yeroon kana booda hafe hin jiraatu. Kanaaf mootummaan biyyattii sanaa akkuma agartan hawaasa kanaaf saba kanaaf dirmataa jira yoo jettan ta'isaatiifuu cinqatee dhiigallee waraanaaf kenna, maallaqa qabdu waraanaaf kenna, uummata beela'ee kanallee beelaa uummata isaa osuma beela'u waa hundinuu isaan gara waan aangoo isaanii isaan tursiisu malee dhimma saba rakkataa jiru kana mootummaan quban qabu. Cinqii meeqaan booda addunyaa tana feesbuukii kana sooshaal miidiyaa kana ol ga'ee jennaaniin Boorana deeman. Finfinnee jalatti Arsii Lixaa hin agarre mootummaan Itoophiyaa mootummaan Oromiyaa. Arsii Lixaa Finfinnee jalatti kiiloomeetira 200 kan hin geenye keessatti rakkoo uummata Arsii Lixaa sana arguu hin dandeenye mootummaan sun. Galanni diyaaspooraadhaaf. Galanni ilmaan Oromoodhaa kanneen biyya hunda keessatti facaatanii jirtaniif. Isaantu dhaqqabeen. Akkasuma uummanni Baalee rakkoo hamaa keessa jira. Kanaaf uummanni akka waldaa sikkoo mandootitti illee marii garaagaraatti gaggeeffamaa tureera. Marii gaggeeffame kana guyyaa sanbata as deemu kana jechuudha. Sandee as deemu kana uummata kana gargaaruun dirqama akka nuti ta'e jaalannee waan goonu osoo hin taane dirqama ta'ee mul'atee jira. Kanaaf ijoolleen Oromoo ani Oromummaadhaaf dhugamatti Oromummaan na dhagahamaa kan jettu taanaan guyyaa sanbata as deemu kana Sunday 2 PM irratti walaa garru. Sunday 2 PM irratti walaa garru
hawaasa kana bira haa dhaabbannu, waan dandeenyuun haa gargaarru, waan nuti goone sana booda kan hafe yaa Rabbi rooba kan kee roobiif jennee Rabbiin itti kadhachuun du'aayii itti godhuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf ummanni kun ummata hedduu gargaaramuu qabu. Yeroo ammaa kanatti Rabbiif isin malee wanti isaan qaban, wanti isaan eeggatan kan hin jirredha. Yeroo ammaan tanaa namoonni waan godhaa jiran agartaniirtan. Suuraa tokko poosti godhanii laayikiidhaaf sheeriin hanga kanaa hamma kanaa, laayikiin hanga kanaa hamma kana jedhanii bifa garagaraatiin keessattuu gargaarsa Booranaa irratti eegalee wanti kun Wallaggaaf godhame irratti itti fufee bifa sanaan ummata isaa ofirra murteessaa jechuudha. Yoo Oromoon suuraa kiyya kana yookiin ammootu waan an poosti godhe kana hanga kana sheer goote, hanga kana laayik goote, hanga kana koomentii yoo goote kanarra dhaabbadhee ummata kiyya nan gargaaraa jedhee namni ofii murteessee hanga feetan isin sheer godhaa ani kiisa kiyyarraa qarshiidhaan hangas ni kennaa kan jedhu hedduu isaanii murteessanii waan san godhaatiin turanii dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon waa hedduu keessa dabarree bakka hedduutti maallaqa dhangalaasaa jirra, garuu gabrummaa jalaa bahuudhaaf maallaqa dhangalaasuu barbaachisa. Beela kana jalaa bahanii jiraatanii bilisummaa arguudhaaf ammas kuni barbaachisaadha. Kanaaf diina halkanii guyyaa garaa beela namatti hin dhiisne kana wanti irraa baqannu waan hin jirreef Oromoon kamuu kanneen magaalaa lakkuu keessa jirtan. Oromoonni magaalaa lakkuu keessa jirtan guyyaa Sandee Minisootaa keessatti iddoo isaa boruuf iftaan addaan bahee isiniifan hima. Oromoon kamuu waan dandeettuun. This is my request. Kiisa keessan cabsaadhaa miti. Kiisa keessan hin cabsinaa. Guyyaa sana gadi bahaatii nu bira dhaabbadha. Gadi bahaatii ummata kana bira haa dhaabbadhu. Ummata kana gargaaruu jechuun uf gargaaruu jechuudha. Baale jechuun lafa dhimma Oromoo keessatti dhimma Baalee ani isiniif hin himu. Fincila ummanni Baalee godhe የባሌ ገበሬዎች አመጽ የደኒ ዘመን ኃይለ ሥላሴ ከያመን ኡመተ ገብሩማን ኡመተ ሚንቶፊን ጥያራ ሚንቶፊን ሰሚራ ጥያራ ሰሚራ ቡሴ ኡመተ አለጋ ከነ ወራ እስቲማረ ጀደን ከነ አጄሱን ረሳስኒን አጄስቱ ጀደሜ ከይመማ ቱሬ አጄሰኒ አጄሱን አከ ደንዳሙ ኡመተ ነው ገርሲሴ ሀፍቴን ኮሎኔል ለራራቡ ነፋት ሀፍቴን ጀነራል ዋቆ ጉቱ ሀፍቴን ሀጅ አደም ሳዶፋት ከርዳ ገርጋርስ ኬሰን በርባዱ ከናፍ ጉያ ሰንዴ the coming Sunday as deemu kana har'i galgala kamisaati boru jimmata Saturday Sunday irratti wal hagarru warri Minnesota waan kana share godha waliin gaha share godha masgidan charchiiwwan Oromoon qeerroon Oromoo dargaggeessi Oromoo qarreen Oromoodha yoo dhabdee qarshii kan hin dhabdu yoo dhabdee doolaara 10 hin dhabdu so osoo hin tuffanne waan qabdu let me contribute waan kan anis contribute gochuun qaba hawaasa kana bira dhaabbachuun qaba hawaasa kanaaf anis gaachena ta'uu qaba waan jedhuun guyyaa kana walittaa dhufnu isiniin jedha adara inafina mootummaan biyya sanaa ummata kanaaf dirmataan jiru yeroo nuti bal'inaan asirraa sochoofne miidiyaa waliin gahu at least margallee ta'u fe'anii fiduu danda'an margallee ta'u qonqoo namaallee dadhaban yeroo ammaan tanaa naannolee garagaraatti midhaan hanga takka midhaan daraaraa gahaa waan jiruuf midhaan bakka inni itti ga'e kanarraa binnee ummata kana bira dhaqqabsiisuun yeroon isaa amma du'a booda bilisummaan ati ergattu hin jirtu yoo jannata taate malee du'a booda optionii namni qabu lama qofa bilisummaan eeggattu gabrummaa jalaa bahuun eeggattu yookaan jannata yookaan gara kaan ummanni kun Oromoon kan qabsa'aa jiruuf bilisummaan ta'eessaatti asirraa tan jechuudha kanaaf ummanni kun akka jiraatu ummanni kun Oromiyaan boru garam akka deemaatu jiraatu abbaa biyyaa ta'ee keessaa irratti abbaa isaa yaa ta'u jennee kan qabsooftaniif ummatuma kana waan ta'eef
ummata kana bira haa dhaabbannu ummata beelaan dhumataa jiru. Adaraa guyyaa Sandee as deemu kana Oromoon magaalaa lakkuu keessa jirtu I'm not asking you for big money. Maallaqa guddaadhaa miti keessin gaafataa jiru. Maallaquma xiqqaa wama dandeettan. Waa takka isin hima. Namni doolaara 100 kenne minimum kumtaala 2 ni bita. Boqqolloo kumtaala 2 ni bita. Amma currently. Boqqolloon kumtaala 2 jechuun nama tokko waggaa guutuu horatee irraa kana jala sararaa beeka. Wadda boqqolloon kun namni tokko waggaa keessa maal barbaada beektu? Kiiloo 180 nama tokkoof ka barbaachisu. Kiiloogiraama 180 kuntaala 2 gadi jechuudha. Alright? So ummanni keenya amma kana dhabee beelaan dhumataa jira beeka. Waan ummanni keenya beelaan ittiin dhumataa jiru iddoo hundatti ittiin rakkataa jiru kana jala sararaa hubadha. Ani jedhaa waadaa gala. Nama tokkoo fi boqqolloo kumtaala 2 yookiin ammoo doolaara 100 yaa hubadha yaa Oromoo. Think about it. Ummanni Oromoo waggaa guutuu nyaachuudhaaf waa isa barbaachisu baramma kun. Waggaa guutuu namni tokko nyaachuudhaaf maal isa barbaachisaa kan jedhu kana sirriitti osoo naa hubattanii wanti isin gootan akka waa godhuu dandeettan akka isin kiisa keessan keessatti akka isin of hin qusanne naa gala. Ummanni kun ummata gabrummaa hiddaan buqqifnaa yoo dadhabne ilmaan itti guddifnaa jedhe sana jechuudha. Amma gaafiin the challenge laalam warri sheerii godhaatii laayikii godhaa koomentii godhaatii sheer godhaa jettan sanii miti anamma chaalenjiin koo. Chaalenjiin an Oromoota magaalaa lakkuu keessa jiran Oromoon bakka biraallee jirtan waan kanarra hirmaachuu dandeettan. You guys can reach out to me. Naa bilbiluu dandeettan. Yes. Roida Muhammad, I promise keep my phone jedhaa $100 promise godhe jettee Roida galatoome. I'm sure that Roidaan tuni isii North Carolina ana fakkaatti Oromoota kana kuno this is what it is. Kanaaf wanti an challenge isin godhaa jiru waan biraati miti beeka. Faranjiin ummata Itoophiyaa rakkate agarteeti biyya isaaniitti galteeti biyya isaanii irraa sumni yookiin ammoo saantima af guruudhaan Karl Marx namichi jedhamu mention Itoophiyaa keessa akka dhaabe bifa sanaan nama gargaare. Kanaaf an wanti isin gaafataa jiru isii tana qofa laala. Doolaara 100 yoo baastan boqqolloon yookiin qamadiin let's say laala doolaara 100 yoo baastan yookiin this is what you have to promise to yourself. Nama tokko lubbuu isaa survive gochuu nan danda'a jedha waadaa gala. Nama tokko waggaa lamaaf hin gargaaru bee waggama tokko yoo rabbiin rooba roobeef oomishni waggaa tokkoon ga'u ni muratan ni haamatan ni facaafatan waan ta'e jechuudha. Amma wanti nuti goonu an akka nama tokkootti nama tokkoof midhaan waggaa takkaa kumtaala 2 barbaada. Midhaan waggaa takkaa doolaara boqqolloo himaa haa binnuuf bee hiyyeessaa fi boqqolloo goggoyduu tana nyaataa hin dabra boqqolloon zayitallee waan qabuuf gaariidha beeka. Boqqolloo kumtaala 2 doolaara 100. Okay? Lubbuu nama tokkoo baasuudhaaf are you ready is my question. Lubbuu nama tokkoo baraaruudhaaf ani doolaara 100 nan gumaacha jettee yoo magaalaa lakkuu keessatti kan baatoo taate waggaa tokkoof beekaa nyaawwadhaa. Mee warra Ameerikaa keessa jirtan yaadaa beeku. Doolaara qarshii Itoophiyaa 5,000 doolaara 100 achi oli isinumaa irraa muree jechuudha. 2,500 yoo kumtaala binne kumtaala 2 binnaa jechuudha. Kumtaalli 2 kun lubbuu nama tokko waggaa tokko nyaachisa. Yaa Oromoo biyya alaa jirtu bee hubadhu. Doolaara 100 ummata baaleetiif ani yoo baase maatii kana waggaa tokko horachuu danda'a. Lubbuu nama tokko waggaa baasuu danda'a. Think about it. How easy it is. Yoo ammoo 200 goote taanaaniin maatii guutuu even yoo walitti deebi'eetan 300 baafnaan maatii tokko jechuudha. Maatii tokko ummata mana tokko keessa jiru nama mana tokko keessa jiru nama hedduu isaa beela baasuu hin danda'ama. Beela baasuun ni danda'ama. Kanaaf ani chaalenjiin an ummata Oromootiif qabu
keessattuu warra Minesootaatiif qabu keessattuu Oromiyaa xiqqoodhaaf ani qabu doolaara 100 nama tokko lubbuu isaa survive gochuudhaaf are you ready is my question. Kana ka isin irraa barbaadu. Challenge ani fudhu share naa godhaa like naa godhaa miti. Ani Oromoo rakkoo kana hubattanii doolaara mee hubadhaa doolaara 100 sa'aatii meeqa hojjettanii argattan Oromoo. Doolaara 100 inni xiqqaan namni tokko yoo hojjete amma qarshii 15 the minimum wage sa'aatiidhaan. Minimum wage qarshii 15. Alright? Mee 10 taaksii irraa murtanii 10tu isin yaafaa jennu. Sa'aatii 10 qofa hojjettan. Sa'a 10 hojjettee doolaara 100 contribute gootee ummata kanaaf nama tokko waggaa tokko guutuu nyaachisuu akka dandeettu sirriitti hubatteerta. Kan okay bakki itti ergamu keessaan naaf barreessaa natu isiniif hima. Keessaan asirratti tekstii warri gootan maasenjaruma kiyya keessaan seenaati natu isin qunnamaa eenyutti akka ergitan maalitti akka ergitan natu isinii hima. Isin wanti gootan borullee nan dhufa by the way. Borullee iftaanillee hanga sandeetitti jechuudha nan dhufa. Sa'aatii muraasa waan dhufuuf eessatti akka ergitan bank account illee barbaachisaa taanaan bank account illee isinii post goona. Zelle illee isinii post goona. Cash app illee isinii post goona. Amma anadha wanti jedhaa jiru warri keessaan waan kana erguu kan barbaadan maamii sabboonaa I will promise doolaara 100 jettee hedduu ulfaadhu kanuma baqqaa wanta ani isin irraa barbaadu. Challenge bakka. Challenge isin gootan doolaara 100 Oromoo 1000 yoo argan. Hubadhaa. Oromoon 1000 doolaara 100 nama 1000 waggaa tokko furata. Waggaa tokko bari waggaa tokko miti uummanni kun gargaaru. Ji'a jaha booda yoo rabbiin rooba roobsise facaafatanii midhaan biqilaa fi uf danda'anii beekaa ji'a jaha booda. So dachaan yoo goote amma doolaara 100 namni kennitan nama 2 ji'a jaha furachuu jechuudha. Nama 2 ji'a jaha furachuu. Can you do that Oromooti? Is it hard? Challenge kun challenge ulfaataadha. Ulfaataa miti. A simple challenge. Nama tokko mataa nama tokkootiin kuntaala takka binnee hiruun hin dadhabnu. Regardless of diinni kenna, ummata kenna, waan fedheeyyuu yoo godhe karaa kaashaappiitiin illee gara zeeletiin illee gara akkaawuntiitiin illee waan barbaachisu hundaa ni goona. Probably I'm not dead sure at this point. GoFundMe illee qaamni hin banaa jira suni hanga publicly announce ta'utti ammaaf hin dubbadhu. Amma ejjennoo fi xiyyeeffannoon koo kan inni duraa Oromoo Minesootaati. Isaan kun na dhaqqabuu dandeettu maallaqni keessan nama tokko lubbuu isaa waggaa tokko furachuu akka danda'utti kana gochuu doolaara 100 gumaachitan taanaan kanaa ol wanti ani waan guddaa isin irraan barbaadu. If every Oromoon hundi waan kana goone taanaan rakkoo Oromiyaa keessa deemu rakkoo beelaa ummata keenya mudataatiin jiru beewwadhaa yeroo kanatti. Dargaggeessi kaleessa osoo roobni nu jiraachuu baate osoo roobni nu jiraateeyyuu dargaggeessi kaleessa hojjetee qotee yookiin ammoo mukallee qoraanillee falaxee cabsee gabaa keessee gurguree maatii isaa gargaaru abbaan warraa kaleessa mukas falaxee lafas qotee kuulillee baatee ijoollee isaa horatu amma hedduun isaa gara dirree waraanaa ergameera. Qeen jiran booji'amtoota TDF ta'anii Tigraay keessa tatta'anii aduu qaammatu. Aduu ho'ifataa jiru. Ummata dheettafe kana kan akkana laalaa hubadhaa kaabu. Ati bar guyyaa haadhaaf abbaa jalaa dargaggeessa fuutee gama waraanaa deemtu. Tokkoffaa tooftaa ummata Oromoo lakkoofsa ittiin hir'isan kun jala sararaa beeka. Tooftaa ummata Oromoo lakkoofsa Oromoo ittiin. Lammaffaan tooftaa Oromoo ittiin hiyyoomsan. Yoo dargaggeessi Oromoo gara daangaa deeme ijoolleen ganaa lafaa dhuftu waggaa 10-15 booda gaafii mootummaa kan akkaasti. Kanaaf kana godhan isaan. Kanaaf Oromootiyya guyyaan sandee as deemu kun challenge ani isin godhu achi asittillee namni dandeettanii eessatti ergamaa yoo jette keessaan naaf barreessi kaashaappii natu siif hima challenge kana fudhattanii waan godhuu dandeettan qofa akka gootan keessaan naaf barreessaa yookiin ammoo borus nan dhufa. Okay? Borus nan dhufa, iftaanis nan dhufa, ajandaan kun hanga guyyaa sanbataa guyyaa dursineeti ka Oromootti himaa jiru. Hanga sandeetitti ajandaan kun itti dhufa. Sandee ammoo gargaarsa ummata Minesootaa irraa
ni guurra. Gargaarsa wali guurree waan biraallee waan rabbiin nu gargaareen waan goone ummata kanaaf ni dirmannaa. Kuni waadaadhaa Oromootiya jabaadhaa. Waan biraa isiniin jedhaa hin jiru. Doolaara 100 nama tokko waggaa guutuu horattanii hubadhaa. Doolaara 100 garuu reestooraantii yoo dhatte nama manneen reestooraantii qaalii yoo deemtan beektanii Oromoo. Nama lamaan doolaara 100 fixeen baatu. Yoo guddate nama 3 nama 4 yoo hin nyaachisu. Yoo akka feete guddate mana rakashaa yoo dhatte nama 10 nyaatta. Laanchii nama 10ti. Think about it Oromoo ko. Laanchii namni 10 doolaara 100 haa jennume. Injiru be laanchii namni 10 doolaara 100 akka nyaanne beeka. Eessumaayuu deemaa nyaanni tokko laanchiin tokko doolaara 20 doolaara 30. Yoo nama 3 faa nyaatte doolaara 50 hin baasta. Yoo guddate doolaara 100 laanchii nama 6ti. Kanaaf Oromoo laanchii kan kee irraa baatee waan hiriyaa kan kee wajjin gadi baattee waliin nyaattu sana dhiistee ummata Baalee bira dhaabbachuu dandeettaa is a question. This is a question. This is a challenge. Warra istimaaraa yoo agartani guyyaa tokkotti waa hedduu guuran. No, don't worry about that. Oromoon bara kana urga guyyaa Haacaaluu ajjeefameeti. We know how much you guys spend. Kan gareen nuti beenu jira, kan hin beekne jira, kan kiisa keessaan kophumatti yogguu namatti bilbilan anas dabalatee jechuudha. Erginee qaawwasan cufneetiin callisnu jira. Kuni ammoo beela nama tokko doolaara 100 laanchii nama 5 olii hin nyaatan. Asitti Ameerikaa keessatti laaqana nama 5 olii hin nyaattu doolaara 100. Nama 5. Buna tokko yoo gadi baateetiin dhudde doolaara 3 hanga doolaara 5. So wanti isin gaafataa jiru guyyaa sandee kana warri Minnesota keessa jirtan Oromoo Baalee ummata naannawa beelaan miidhamaa jiru kana bira dhaabbachuudhaaf chaalenjiin an isinii qabu nama tokko waggaa tokkoof nan horadhaa akka ofii waadaa galtan. Waan biraan godhinaa is $100. Yoo sanii ol kennite rabbiin si dandeessee kennite maasha Allah rabbi jazaasii haa kafaluu siin jenna. Nama 2 horachuu dandeennaan nama 3 waggaa tokko horachuu dandeennaan waan guddaa. Garuu Oromoo Minnesota Oromiyaa xiqqoon anis nama tokko nan horadha yoo kan jettan taate doolaarri 1000 nam 10 waggaa horataa beekaa. Ajaa'ibaami kun. Nama 10 waggaa horachuuf deema. Kana goonee ummata keenya bira haa dhaabbannu. Yoo kana namni ani doolaara 100 kennitee dhuguma isiniima namni doolaara 100 kennee kuntaala 2 boqqolloo maatii kanaaf bitee nama kana waggaa tokko guutuu nyaata isaa irraa baaste jechuun namni kuni beelaaf hin du'u. Abadan beelaaf hin du'u. This is what it is jechuudha. Beelaaf namni kun akka hin duune gootee jirtaa jechuudha. Kuni kan ta'u ammoo waan gaarii hojjechuu kan dandeenyu Oromoon hundi isaatu yoo irratti hirmaateedha. Kanaaf Oromoonni hundi keessanuu waan kanarratti haa hirmaannu. Isii tana chaalenjii tana akkuma Facebook irratti kan namoota share gootanii amma ijoollee Itoophiyaa tokko fa'aa ijoolleen Itoophiyaa ofii isaaniitiif rakkattoota beektanii yoo kana share gootan qarshii hanga kanaatti dabalaa jedhanii namoota maallaqa guddaa ijoollee biyya san keessatti ofiifuu galii hin qabne irraa warra maallaqa bahe. This is as a diaspora. Akka diaspora Oromootti namni 164 nama 164 amma na ilaalaa jirtan kun doolaara 100 yoo kennine doolaara 16,400 beektu. Nama 164 na ilaalaa ture. Gannat Galatoomii gara keessaatiin naa barreessaa. Warri waadaa galtan kun natu isin dhaqqaba gama keessaatiin naa barreessaa. Wanti naa barreessitanii bakka waan waadaa galtan kana nama tokko hin horadhaa jettanii eegetti amantan isii kana nama wanti jedhu dhugaa dubbachuu fi warri du'aayii godhuu danda'u hedduutu jira. Amma waadama galaa jirtanii waadama san akka nuuf guuttan barbaannaa guyyaan maallaqa kana walitti qabnu guyyaa sandeeti jechuudha. Sandee walitti qabna ummata kana bira haa dhaabbannu. Doolaara 100 nama tokko waggaa guutuu horachuu challenge. Doolaara 100 sa'aatii 10 guyyaa sa'aatii 10 qofa hojjetta beeki. 10 hours dalaydee nama tokko lubbuu nama tokko waggaa guutuu hojjetu mee ilaala waan ajaa'ibaa. Waan ajaa'ibaa. Amma midhaan rakasee jira.
birraadha lafti midhaan kanas raka isaan binnee geessinaa. Probably doolaara 100 yoo midhaan raka isaa diilii bareedaa yoo arganne yeroo kana keessatti maybe nama lamallee horachuu hin danda'a waggaa guutuu beeka. Waggaa tokkoof walakkaa horachuu danda'a nama lama. Waggaa tokkoof walakkaa. So wanti nurraa barbaadu manni kun waggaa tokkoo miti. Yoo rabbiin rooba roobeef yoo rabbiin rooba deebis wanti godhamu maali ni qotata namni kun. Qotate taanaan takka qotate taanaan ji'a 3 booda ji'a 4 booda yoo guddate ji'a 5 yoo boqqolloo ta'e ji'a 6 booda naannoo baale boqqolloon lafa baddaa kun yeroo dheeraa fudhata gammoojjii taanaan ji'a 3 4 gaa achi booda hiyyummaa jalaa baachuudha. Amma garuu achi dhaqqabaa hin jiru. Let's reach out to these people. Kiisa keenyatti harka haayixannu guyyaa sandeedha. Oromoon magaalaa lakkuu keessa jirtu. Guyyaa sandee listii keessan sana listii keessan in dubbisnaa ifumatti waan gootaniif nama isin bira dhaabbattan waan isin gootan sanaan listii sana guutuma qabannee ebalu kana godhe galata isaallee galchaa ummata biyyaa sanallee waan isin gootan sana clearly maallaqni keessan sun iddoo sana gahee gumaacha isin geessitan sun ammallee gabaasni isaa akka isinii deebi'u ta'a. Kanaaf guyyaa sandeedhaa abbaa gadaa 200 godhiinaan jettee dhugaa keeti. An amma fedhiin namaa 200 abbaan bee 2,000 kennuu danda'a. Abbaan 2,000 kan kennu jira 20,000 kan kennu jira beeka. Oromoon magaalaa lakkuu particularly yeroo uummanni Baalee uummanni Oromoodhaa naannoo Sumaalee irraa buqqa'e nama konkolaataa tokko fe'uudhaan kan gaafachaa ture. Konkolaataa tokko nama fe'u. Namni konkolaataa tokko guutuu doolaara 1,000 hedduu miti beeka hanga 10,000 akkana doolaara yeroo sanatti. Nama ofii fedhaa ture jira. Aan konkolaataa tokko ficaanatu fe'a jedhee kan fudhatu jira ammaa Minisootaa keessa. Jira kuni. But this is the minimum jechuudha. Amma challenge ani qabu laala wanta an jedhaa jiru. Kan konkolaataa fe'u jira isiniin jedheera. Asii Minisootaa keessa. Konkolaataa 2 ka fe'u jira. Konkolaataa 2 ka fe'u jira beekaa namni Minisootaadha. Saba isaatiif uummata of duuba jedhu miti. Garuu an amma kan jedhaa jiru warroota akkasii miti. Ordinary person. Namnummaan minimum waayyuu dhabe doolaara 100 takka kennitee nama tokko waggaa tokkoof horachuudhaaf qoonqoo isaa ta'u waggaa tokkoo bittee akka isaan bira gahu gochuudhaaf guyyaa sanbata guddaa as deemu kana qophaa'aa iddoo isaa most probably Oromoo community ta'uu danda'a. Garuu adda baafannee ifaan ifatti isinii himna guyyaa kana hinafinaa guyyaa kana itti qophaawaa. Sabni kun isin malee waan biraa hin qabu. Maallaqa guddaadhaaf of hin cinqinaa. Let's do. Yoo namni loomiin 50 nama tokkoof baadhaa nama 50 faaya akkuma jedhame kun nama tokko horachuu yoo irraa nuti fudhanne nama hangamee akka horachuudhaaf isin gootanillee guyyaa san gootanillee galata wajjin boonaa sabboonaa gammachuu onnee irraa maddituun gabaasa isaallee kan isin himnu ta'a. Probably warri biyya biraa jirtan warri Minisootaa akkan isiniin jedhe kana warri biyya biraa jirtan ammoo goofandimiin illee hojjetaa jiru yookiin qophaa'aa jiru jira. Kallattii goofandimiitiin illee koree goofandimii keessaa nama tokko dubbiseen jira. Kallattii sanaan gargaarsi godhamuu danda'a. Warri Minisootaa jirtan garuu guyyaan as deemu sandeen 2 PM irratti walaa agarru. Amma laala nama 150 mana kana keessa mana laalaa jirtan doolaara 100 buustan nama doolaara qarshii 14,000 doolaara 14,000 fi 700. Isa kana qarshii Itoophiyaatti yoo deebistan ammoo laala kamaallaa guddaadha. It's simple as that. Challenge nan Oromoodhaaf qabu kana galgala kana. Challenge koo kana Oromoon hundi waliin gaya. Oromoo tokko doolaara 100 horachuu dandeettaa Oromoo beelee kan jedhu challenge kana narraa fudhaa jedhaa. Isuma kana gara Baaleetiin borus itti waan deemu jechuudha. Inni biraa dhimma Amaanii Badhaasootti. Amaanii Badhaasoo dubartii ijoollee lafaa har'a qubee generation ijoollee jedhamuu dandeettu ijoollee biyya Ameerikaa keessatti guddatti har'a mootuu districtii 4 irratti jechuudha. Naannoo St. Paul Minnesota keessatti congresswoman taatee fiigaa jirti. Congressiidhaaf fiigaa jirti. Kanaaf Oromoonni magaalaa lakkuu keessa jirtan. Guyyaa 27 on 27th of this month
Aammee Center 2 PM irratti waan dandeettaniin bira dhaabbadhaadhaan. Sunis waan guddaa miti kasin gaafatu. Waan dandeettan godhaadhaan. This is about all citizens of United States. Amaaniin kan fiddu ummata Seempoolii bakka buutee fiddi malee lammiilee diimaa gurraacha adii fi buraaburreen hin jiru. Hunda isaati. Garuu nuti akka ummata magaalaa lakkuu keessa jirutti akka mucayyoon tun intala nu keessaa baatee jenereeshinii dhufuuf abdii taatee onnee nama biraatti toraa jirtutti guyyaan 27 as deemu kun jechuudha. Guyyaa isii bira dhaabbannu iddoon isaa maali Seempool kan jiru Aammee Center irra waan ta'eef isa sanallee borus iftaanis irra deddeebineetiin dubbannaa hedduu galatooma amaanee jajjabeessaa. Amaanee jajjabeessuu jechuun amaanee irratti investi gochuu jechuun ofirratti investi gochuudha. Ofirratti investi gochuu jechuun ijoollee kan jedhu investi gochuudha. Ijoolleen kan keemmoo biyya kana keessatti dhalatanii guddatanii iddoon isaan deeman wayitu hin jiru. Dhugaa hin tumne. Nuti Oromiyaa hin galla jennee yaaduu dandeenya. Nuti Oromiyaa hin galla jennee yaaduu dandeenya. Warri achi guddan. Garuu ijoolleen keenya kan biyya kana dhalatan, ijoolleen keenya kan biyya kana guddatan bakkeen isaan dhaqan hin jiru. Biyyi kun jaalannees jibbines biyya isaaniiti. Anaaf lammii Ameerikaati. Itoophiyaa keessatti filamuu hin danda'u. Filuu hin danda'u. Ameerikaa keessa garuu filamuu danda'a. Filuu danda'a. Biyyi ani mirga guutuutti qabu Oromiyaa itti dhaladhee abbaa kiyyaa daran Ameerikaa keessatti. Osoo mirga kan qabaannu taate biyya san keessatti Jawaar Mohaammed Faatiin hidhaman. Lammummaa Ameerikaas deebisee an biyya koo hawaasa koo keessatti hojjedhee isaaniif isaa wajjin rakkadha jedheet mana hidhaa guyyoota 500 oliif mana hidhaa jiran. Hayyoonni Oromoodha. There is a difference. Kanaaf iddoo biyya alaa jiru kanatti jechuudha. Ameerikaa keessatti abdii ijoollee asitti horaa jirtan kanaaf ta'uudha. Abdii lammiilee biyya alaatti horaa jiru kanatti ijoolleen kun biyyi kun biyya isaanii akka ta'u nurraa fakkeenya argachuu hin dandeenye. Nuti wal dorgomnee ijoollee kanaaf waa ta'uu hin dandeenye. Ijoolleen ammoo jalqaba irraa asii guddatan asii middle schoolii high schoolii deeman amma filannoodhaaf deemaa jiran. Ijoolleen kun modeela addaa waan ta'aniif dimokiraasii Afrikaatiif illee fakkeenya guddaa waan ta'aniif warra Afrikaatiif illee ergaa addaa waan dabarsaniif guyyaa 27 amaanee badhaasoo wajjin dhaabbadha. Deeggars gama diinagdeetiin amaaneedhaaf godhamu Januwaariidhaa tokko asitti dhumachuu qaba. Ji'a tokkoo fi guyyaa 12tu jira jechuudha. Ji'a tokkoof guyyaa 12 qofaaf. Achi asitti deeggarsi diinagdeedhaan isii godhamu dhumachuu qaba. Feebruwaarii guyyaa tokko ammoo filannootu jira. Filannoo jira. Kaakas kan jedhamu jechuudha. Filannoon calalliidha. Filannoo waggaa qabna filannoo dhugaatii fi garuu tokkoffaa diinagdee hadha walitti qabdu. Ameerikaa keessa akka Itoophiyaati miti. Diinagdeen walitti qabdu maal garsiisa? Uummanni naannawa kanaa hangam nama kana wajjin akka dhaabbatu garsiisa. Hangam isii wajjin dhaabbata. Nama maaltu isii boodaan jira agarsiisa. Yaadni isiin qabdu kun deeggara hangam qaba agarsiisa. Deeggarsi kun kan mul'atuun fandii xixiqqaa isaa gootee maallaqni isii walitti qabuu dandeettu kanaan because filannoo biyya Ameerikaa keessatti xalahaan faca'u, poosterri faca'u, sochiin godhamu, walgahiileen godhamu, hojjettoonni qaxaranii hojjechiisan kun hundinuu as keessaa kan bahu ta'a. As keessaa ba'a maallaqa kana malee mootummaan siif hin kafalu. Dachii biyya mootummaa abbaa irreetii miti beekaa. Biyya dimokiraasiiti. Kanaaf maal godhane maallaqni nuti guurru kun waa hunda kana fasiliteet godha. Reach out akka taasisan godha. Bilbila garaagaraa deddeebitee akka bilbiltu ta'a. Amaanee is doing a lot. Hiriyoonni Amaanees they are doing